Suuraa kana daawwachuun itti aansa viidiyoo kana daawwadhaa galatooma. Ashafar kafone jirra jirtu akkam nagaa fayyaadha nagaa keessanii baga nagaa ta'anii nageen keessan kan jaalatamu kabajaa bakkuma jirtanitti isinirraa haa jiraatu isiniin jecha har'a waan xiqqoo wayii hojjechuudhaaf dhufe akkasuma immoo warroonni maatii yuutuubii kiyyaa taatan hedduun galatooma. Warroonni maatii yuutuubii kiyyaa sin ta'ini yuutuub keessa subscribe naaf godha isiniin jedha walaa jaalallu walaa guddifnu isiniin jedha. Har'a waan xiqqoo wayii hojjechuun dhufe laala yaani waanuma mana keessa waanuma jireenya mana keenya keessatti nyaannu hojjechuudhaaf dhufe inni sunis maalidha beektu ani yeroo baay'ee mokoroonii kana hin dalagu garuu yeroo lubbuun kiyya na hawwu jira beektan yeroo qaba yeroo lubbuun kiyya na hawwu yeroo fedhii isaa godhu jira. Har'aani mokoroonii kana dalaguudhaaf deema mokoroonii kana jechuudha galtanii argaa jirtanii mokoroonii kana isa kana dalaguudhaaf deema. Mokoroonii kana hedduun bareettee jaaladha hedduu bareettee dalageetiin hedduun jaaladha. Ani dalaguuf deema akkamittiin akka dalagu mootuu ni agartu akkasumattiin lafa turaatiin jedhama bishaan dafee jira. Bishaan dafeetiin jira bane haalli itti banamu haala akkamitti beektu akka kaawwaniitii miti yaani laastikii qaba laastikii isaa sun turraa ol banama kan booda ani amma harkootii yaani innidha kan booda isaanitti naqa bishaan dafee jira jechuudha mokoroonii bishaan dafee jira waan ta'eef itti naqeetiin jira sana booda haga mokoroonii sun dafu haga mokoroonii sun bilchaatu kan godha warri dhiiraa jechuudha keessattuu isinii warri dhiiraa akka itti dalagattan akka bartan mokoroonii mi'aawaa yaani jira miti haalli mokoroonii kun namni dalagu haala hedduudhani garuu mokoroonii yeroo dalagu mokoroonii hedduun mi'aa akka foon xibsiitti jechuudha isinii galaa miti kanaaf san dalaguudhaafini akkasuma lafaana turaati amma bishaan irra kaawwadheetiin jira bishaan irra kaawwadheetiin jira. Amma harga inni dafu mokoroonii yeroo baay'ee fudhatu basalii yookiin immoo shunkurtaa jedhama akka afaan oromootitti yookiin immoo afaan keenyattiin kana yaani amma ani shunkurtaa muradhaa hanga mokoroonii naaf dafu mokoroonii nagaa naaf dafu shunkurtaa muradhaa. Basalii shunkurtaa akka nama guddilaala. Ya Rabbi nu dandeessisi kan shunkurtaa muruu kanarratti. Warroonni dhiiraa ka afaanuu danda'anii baay'ee turaa jira. Akkasumatti nafaana tura. Laala arguu jirtanii basalii muraa jira. Baay'ee na gubde maan na keessaa bu'ee jira baay'ee nama boocisti. Kanaaf akkasuma nafaana tura. Ani amma basalii mure irra kaawwee basaliin xabbasamaatiin jira. Basalii booda akka wanti kun sirriitti mi'aawu akkam godhuu qabna beektu tamaatima sitti mura jechuudha. Amma tamaatima muree geessitiin jira. Basalii waan xabbafameef basalitti naquudhaaf deemaa jira jechuudha. Isinii galaa miti basalitti naquudhaaf deemaa jira. Maaliifi basalii kanaas xabbasameetiin jira. Erga basalii xabbasamee tamaatima itti naqaa tamaatimni sun booda soosa ta'a. Tamaatima san boodas immoo salsaa xiqqoosii itti goona jechuudha. Salsaa namni hin beekne jiru afaan oromootiin maal akka jedhamu hin beeku na jalaa badee tamaatima basalitti ni naqna san booda sugoo yookiin immoo soos ta'a. Akkasumatti na wajjin tura ni agartu haala inni ittiin iddoo mi'aawaa wayiitii beektanii keessattuu ijoolleen dhiiraa akka itti dalagattanii akkasuma immoo shamarranis kan muuxannoo waan kana dalaguudhaan qabnee siyaanee tokko ni jiru irraa barattanii si fayyada jeetii yaada asoo hordoftanii gaadhaa keessattuu dhiiraaf jechuudha hojii kun kanaas akkasumatti lafaana tura. Agartanii sugosa agartanii oh my god hedduun mi'aawa hedduun yeroo bahee fa'aa hedduu. Akkasittiin hojjettanii mokoroonii haala kanaan hojjetameetiin geeffama ammaan dalaga geesse maashaallah hedduu mi'aawaa mokoroonii salaxaa wajjin jaaladha jettanii salaxaa daalitti godheetiin akkasittiin jaaladha
ijoollee dhiiraa laallaa akka itti hojjettan hedduu salphaadha. Akkasuma ijoollee shamarran